Ashama arkafuune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtanitti naada qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeessi jajjabaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Odeessi keenya jajjabaan akkuma beekamutti atileetii Oromoodha Imaanaa Margaa guyyaa har'aa raayyaa ittisa biyyaatiin ukkaanfamee akka jiru. Ukkaanfamuu qofa osoo hin taane namni tokko hangammaatti akka irraan dubbannee fi kanneen bira qabna. Inni itti aanu akkuma beekamu guyyaa har'aa Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa ta'uun erga muudamee booda eeka guddaan biyyattii irraa gama social media kanarratti deddeemamaa jira jechuudha. Baay'ee akka qoosatittis taphatamaa jira. Sababni isaa maaliif namni kun nama umrii isaa guutuu dorgommii parlama filannoo adda addaa keessatti filatamaa dorgomaa turedha. Haa ta'uti itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhuma kanarratti filannoo osoo hin darbin Abiyyi dandeettii ofii yookaan aangoo ofii itti fayyadamee isa muudee jira jechuudha. Isarratti akka hedduu qoofame fi dhuma irratti mootuu naannawa Oromiyaa fi Keeniyaa kanatti beelli hamaan 77 bara 77 jedhamu sun akka deebi'aa jiruutu dubbatamaa. Odeessaa kanaa fi kanneen biraa jajjaba viidiyoo gaggabaabaa tokko OMN irraa fudhannee jirra. Isa hordoftan. Isa duratti garuu Ustaz Kamil Shamsuun akkuma parlama irratti argitan san mormi isaa ashagamee yookaan qabattoo mormaatiin jira. Sababni waan sanii torbe lama dura biyya Turkiititti yaala baqaqsanii yaalutiin amma fooyya'ee jira kan jedhu fuula miidiyaa isaa irratti maxxanse. Sababni isaa mootu bara wayyaanee san mormi isaa akka maletti miidhamee akka turetu dubbatamaa. Erga miidhamee booda yaala osoo hin argatin baay'ee dhukkubsataa ture. Dhuma irratti garuu dhiyeenya kana Turkiitti deemee yaala qodaa yookaan qaama isaa gogaa kanarratti baqaqsanii yaalutiin baay'ee akka fooyya'ee fuula miidiyaa isaa irratti maxxansee jira. Isaa fi kanneen birootirraayis kan viidiyoo babbareedaa isin biraan geennu ta'a. Turtii viidiyoo kana wajjin qabaadhaa isiniin jenna. Atileetiin Oromoo Imaanaa Margaa raayyaa ittisa biyyaatiin ukkaanfamee jedhan qabamu atileetiksii ilaalchisuun federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa hangammaa waan jiru tokkollee hin qabu oduu teentarqatanaan itti eeyyan. Afrikaan ba'a jechuun Itoophiyaaf Keenya dabalatee hongee yookaan oolamtuu rukutamuu dandeessi jechuun saayintistoota akeekkachiisan. Maraamartoo jijjiirama qilleensaatiif deega kan hordofa dhufardhisuuf akeekkachiisu dursaa jechuun early warning information jennuun kennamuun hunduutti qophaa'uu qabu. Yaad saayintistoota fi Abrahaam Birruu gabaas midhaas qaba. Manii marii bakka bu'oota mootummaa biltsiginnaa muudamoota miseensota mammarii ministeerota jechuun kaabinee mootummaatiif ministeerota gargara mirkaneessa. Durtaa'aan paartii Izeemaa Profeesar Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa, durtaa'aan Abin Ballaxee Moollaa ministeera saayinsii fi teekinooloojii, akkasumas durtaa'aan ittaana murni dhiyoota nabaa warra fottoqe qajeela mardaasaa ministeera aadaa fi ispoortii ta'uu dubbatamaa gabaabsina Rason qaala'insi jireenya hamaan Itoophiyaa mudate turitti fufa jiraachuusa ejensiin istaatiksii jiddu galeessa beeksise. Ragaan ejensicha kaji fulbaan dabre heebbay qaala'insi gatii midhaan nyaataa harka 42 ol kuruphachuu mul'isaa ye'uun ingidaa waan isan timqaab. Gabaa CNN'tiin muummeffan. Miseensi garee Star Alliance ta'uu waggoottan baay'eef diinagdee Itoophiyaa utubaa hatur daandiin qilleensi Itoophiyaa jechuun Ethiopian Airlines waraan Tigraay keessatti hirmaachuusa CNN dhaqqabee jedha. Qorannoo miidiyaa jechuun investigation journalism gaazexeessitooti afur waliin ta'uun balbaloomsanii ragaan argamee jira. Boodirratti irra dubbaan onkololees jaa bara 2021 guyyaa roobii guutuu oduu qabnu kunooti. Akkam jirtu daawwattoota OMN oduu har'aa kan isinitti himu ani Yihuun Ingidaati. Manni marii bakka bu'oota biltsiginnaa muudamoota miseensota mana maree ministeerota jechuunis kaabinee mootummaa ministeerota garaagaraa mirkaneesseera. Waajjiraalee ministeeraa 21 fi ministeeronni kan muudaman wayitaa ta'u ministeeronni 3 paartilee morkattootaa irraa jedhameera. Hogganoonni paartilee Izeemaa Abinii fi Murnaa Baawurraa Fottoqee muudamaa ministeerota kana keessatti matamanii jiru. Dura taa'anii paartii Izeemaa Biraanuu Naggaa ministeera barnootaa, dura taa'anii paartii Abin Ballaxaa Moollaa ministeera saayinsii fi teekinooloojii ta'uun muudamaniiru. Dura taa'aa itti aanaan Murnaa Baawurraa Fottoqee kan ta'an qajeelaa mardaasaa immoo ministeera aadaa fi ispoortii ta'uun muudaman.
walgahii jalqabaa paarlaamaa biltsiginnaa kanarratti yaadonni deeggarsaa fi falmii hoogganoota haaraa muudaman kanneen ilaalchisuun dhagahamaa turaniiru. Kana duras paartii Zeemaa, Abinii fi biltsiginnaa gidduu garaagarummaan kaayyoo akka hin mul'anne irra deddeebiin qeeqni ka'aa tureera. Duulaana filannoo fakkeessaa darbe irratti yaadni filmaataa paartilee kanneen gargar baasu mul'achaa akka hin turres ibsamaa ture. Paartileen sadan ejjennoo heeraa fi sirna federaalawaa irratti qaban tokkuma. Sadanuu faallaa sirna federaalawaa eenyummaa sabootaa fi heera amma jiru dhaabbachuun qeeqamu. ሕግና ስርዓትን መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። Oduu keenyatti aanuun daandiin qilleensaa Itoophiyaa rasaasa dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu Finfinnee irraa gara Asmaraa fi Masawaatti fe'aa turu qorannoon CNN ifa tolche. Hojjettoota dhaabbatichaa ragaa ijaa fi nagahee yookaan rasiitii kaargoo wabeeffachuun gabaasichi akka ibsetti mootummaan biltsiginnaa sadaasa 9 hanga 28 bara 2020tti meeshaalee waraanaa hedduu achitti fe'uudhaan qarshii miliyoona 8 olis dhaabbatichaaf kaffalee jira. Miseensa garee Star Alliance kan ta'e daandiin qilleensaa Itoophiyaa seera geejjibaa idil addunyaa kan meeshaa waraanaa fe'uu dhorku cabsuun akka waraanaaf duguugga sanyii keessatti qooda fudhachuun biyyattiif rakkoo jabduudha jechaa jiru. Guutuun gabaasichaa Guyyoo Waariyootiin akka itti aanutti qindaa'eera. The airport of repute, as it were, am I right in saying, for Africa? Daandiin qilleensi Itoophiyaa meeshaalee waraana deddeebisuu lolkaab Itoophiyaa keessatti hirmaachuusaa CNN balbaloomse. Warroota ilaan argan raga mataa xiyyaatiif nagahee yookaan riisitii waan argan irra qulqulleeffadha jechuun akka gabaasee miidiyaan Ameerikaa guddichi kun Central Cable News jechuun CNN xuyyoorota Itoophiyaa lakkoofsaan baay'ee taawwaraan Tigraay keessatti dureen hirmaatanii jedhe. Torbee waan jalqabji sadaas barkum lamaaf dama khawaraanum noot mootummaa federaalaatiif TPLF jidduutti eeggalchee dhaabbati Tawalde Gabra Maariyaam Ethiopian Airlines jechuun daandiin qilleensi Itoophiyaa booleerra gara Asmaraaf Masawaa meeshaalee waraana deddeebisee badilmaan namaatiif sabab ta'ee jira jechuun barreesse. Qorannoo miidiyaa yookaan investigation journalism gaazexeessitooti CNN gameeyyiin afur kanneen akka Nimaa Elbigar, Ginaluukaa Meefozora, Kaatee Poolglaasiif Barbaara Advendiit irratti hirmaachuun gad lakkisanii. Daandiin qilleensi Itoophiyaa seera aviyeeshinii yookaan geejjiba idil addunyaa cabsuu yakka waraana keessatti hirmaachuun rakkoo jabduu jedhan. Is one of the leading airlines of the world. Tawalde Gabramarian, who is the CEO, has done a superb job. It's owned by the government. Miseensi garee Star Alliance keessa tokko ta'uun $1 miiliyoona hedduu biyyattiif argamsiiftu daandiin qilleensi Itoophiyaa gabaa Ameerikaa dabalatee bakka hedduu gulufuun dinagdee Itoophiyaa harkolaan utubaa ture. Amma garuu yakkoota waraana hagareen TPLF fi biltsiginnaa godha turte keessa harka galfachuun isii biyyattiif khasaara guddoo jedhan. Waraan kan keessa harka hin qabjechuun koomin rakkaata armaan durallee yeroo ramool mormachaa khatur dhaabbatichi gaafi gabaas kan ilaalchisuun CNN gaafatellee keessa hin jiru jechuun mormatee jedhan. Waraan mootummaan biltsiginnaa humnoota shaabiyaa waliin ta'uun kaaba Itoophiyaa irra labseen yakkoota waraana gugurdoo kanneen akka sanyii balleessuuf jimlaan nama baasuu dabalate ragaalee hedduu addunyaa daawwachiisuun mootummaa biltsiginnaa hungeessa hajiru miidiyaan Ameerikaa CNN gabaasa qabatee baay'inaan gareen Abiy Ahmed akkuma qalee qabatee jechuun sadaas 9 barkum 2020 sadaas 28 barkum 2020 yeroo jaawol meeshaalee waraana $10,000 baasuu danda'an Eertiraatti erguu isaanii raga qabnaa jedhe. Airways Bill jechuun biilii karaa qilleensa jechuun nagahee maxxanseen gabaasichi meeshaalee waraana mootummaan Itoophiyaa karaa daandii qilleensa Itoophiyaatiin Eertiraatti ergu tokko tokko maxxansuun piippi galaafate. Iyyiti bombiif meeshaalee nyaata kalaakobsaan baay'ataa baachuun Eertiraa deddeebi'a ture jedham daandiin qilleensa Itoophiyaa kuneen $1,166,398 beessa Itoophiyaa immoo miliyoona 8 ol kaffalamuuf ragaan CNN hojjettoota dhaabbaticha waabeeffachuun maxxansuun agarsiisa. Xuyyooroti yeroo daangaa Itoophiyaa irra gara Eertiraa qaxxaamuran faan balleeffachuuf airplane mode irra of kaa'u yookaan flight radar 24
Tor jedhan balleessan ka jedhan hojjettooti dhaabbaticha CNN dhoksaan odurra fuudhuneen xuyyooroti kun hedduun isaanii oomisha Ameerikaa ta'uu ragabaan faan xuyyooroti 5 yookaan sumudi isaanii arganne tor garuu yoo daanga Itoophiyaa irra gara Eertiraa seenan faan dhokfachaa turan ka jedhan qorattooti CNN hunnimaan faan yoo diqqaatte xuyyooroti Itoophiyaa 5 ka daandii qilleensa Itoophiyaatiif hojjetan qawwee baatanii akka waraana keessatti hirmaachuudhaan argina jira jechuun addunyaan mul'isan meeshaalee waraana kanneen yoo isaan faan argaa tor garuu daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaa waraana fe'uu yakka jabaa wanni kun maaliif taate jenne gaafannaan Beeljeemii geessuu jirra faan qabadhanuun jedhan ka jedhan hojjettooti dhaabbaticha waan argan CNN itti mankuneen xuyyoorri isaan Beejingitti malnuun jedhan kun garuu meeshaalee faatasmaraa tarcaasuun guyyoo tokkoon booda firmicciiramee jira armaan durallee suuraan akkanum yoo xuyyoorri Itoophiyaa meeshaalee waraana fe'uu jira agarsiisu tokko fuul miidiyaalee hawaasarra qoodame jennaan dhaabbatichi Photoshop jechuun mormaati gabaasi miidiyaa Ameerikaa guddichi CNN immoo xuyyoorri qawwee faqa Beejing Bruslii deem jedhan sun Eertiraa Asmaraa ta'uusaa suuraan mootummaan Photoshop jedhuun immoo dhuga ta'uusa qulqulleeffadhe jira jechuun addunyaatti dubbeen Itoophiyaa waan jabaat fakkaatti Ameerika abaaruun gamtaa Awurooppaa mata jabaate dhaabbat biyyoota gamtoomanii United Nation kacinii mootummaan biltsiginnaa dhaabbat guddayya tokkoch biyyattiin qabda akka liqimsa lubbuutti ilaalam daandii qilleensa Itoophiyaallee galaafate jira